Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechaa ka har'as ayyaana bittin jedhee dhufee hin jira. Egaa viidiyoo keenya laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinala keenya faarawaa taatan hoggarattan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'achuun gamanuma naffeerraa kooti. Egaa wanti barbaaddan ta'e wanti jaalattan ta'e wanti nu biraa dhabame tokko homuuyyuu hin jiru. Egaa akkuma tanaan dura isiniin jedhe isin heloo jechuu qofaadha. Deebisee asitti laayik sheer gochaa waliif daddabarsaa akkasuma waa'ee uffata kanaa waan irraa dubbadhu danuu jira baay'ee babbareedu. Wayyaawwan kan dhiiratis jiru erguun naqina garuu osoon isan dubbatiniin dura waa'ee wayyaa kanaa ka'ee waan dubbadhuun qaba. Murtii isaa jechuudha. Nuti hodhaa jechuun qixqixii duubaa kanaadha. Egaa haala daa'imaati baay'ee qal'attee duuba ofii argisiisuun illee baay'ee qal'atteedha. Wayyaa jechuun hodhaa orijinaala hodhamuun isaa jechuun duuba kanaa qixqixii yoo ta'edha. Ishii laastikii qalloosan galchuu jechuun ishiin baay'ee wayyaa ishii hodhamtee bakkeetti gurguramtuun garaagarummaa hin qabdu jechuudha. Kuni akka argaa jirtan duuba isaa qixqixiidhaan hodhame kana murtii kana laalaa oduu namni waraabe baay'ee gaariidha. Baay'ee bareeda. Wayyaa jechuun kana haala kanaanidha. Kafana jechuun hojjaa kafana shammaaniin tokko hojjete yookaan ogeessi tokko hojjete kan jedhamu duubni kun waggaa qixqixii ta'e duuba kanaan isinitti argisiisaa jira. Yoon kana jedhu ani waan biraa osoo hin taane waa'ee wayyaan isinitti haasa'aa jira ijoollee. Adiraa keessan seeraan na hubadhaa kan. Tanaan dura ayyaana ximqataatii galchee tan haala kanaan qixqixiidhaan hojjetamee galee obboleettiin dooniyyaa hodhitee naan jette dirasii geesse. Wayyaan uffattee erga sirraa safin jenne. Wayyaan uffattee erga siimboo siin kennine akka ishii salbaajii karaa irratti laxxafamteetitti uffattee maal waa'ee sii baasti tokko waa'ee waa dubbachuuf waa irraa beekuun bareeda. Anarra baay'ee qalloodha nanoosisaa jira waan ta'eef baay'een qalladha. Wayyaan kun garuu har'a ana olaaltan nama furdoo nama baay'ee foon qabu wayii na fakkeesse. Maaliif uffata jechuun kana uffata siimboo sirraa qaba jechuun waan uffatte yoo sirraa bareede keessattuu uffata aadatiin haa ta'u qamisoota akkanaa kana yoo sirraa bittin hin jedhin yoo sirraa achi hin jedhin yoo sin akkatti maxxane waa'ee siin baasu ishii salbaajii mukatti gadi kaansan fakkaata jechuudha. Kanaafuu bakka feetanitti osoo hojjisiistan duuba qixqixii goosisaa. Qixqixii duuba goosisaa uffata aadaatillee haa ta'u ammoo uffata aadaa koo yeroo darbe ilaaltanii jirtu gaafa tokko sittiin dhufuun oolu duuban qixqixiidha. Annama qalloodha garuu dhugaa baay'ee narraa bareeda uffattee hoggaan deemu jechuudha. Egaa wayyaawwan jiru kan biraallee isinittan argisiisaa haala kanaan obboleettiin keenya maatiidhaaf ayyaanaaf bitti godhuudha. Fi qopheessitee haala hojii isaa laalaa suuruma isheen dhiyeeffattee hedduu bareeda. Kana amma kan dhaaluttan darbaa laayik sheer walii godhaa ijoollee. Hoo laayik gootan namoota biraa gahaa sheeris keessanis walii gootan kanuma odoo guutuu isaana waraabame kana caalaa bareeda akkam jedhee akkan isinitti argisiisu hin beeku. Egaa hojiin tokkollee namarratti badee hin beeku galata Waaqayyo. Nama naa kennis rabbi warroota hojjetanis ogummaa hojjetanis rabbi kan naa kenne warroota eebbisee fi warroota Waaqayyo ofii sodaatanii fi akkan itti kenne xamaanamummaadhaan warroota hojjetanidha jechuudha. Ka abbaan feetan biyya feetan teessanii ergachuu dandeessanii wantoonni akkanaa kuni feestaaniin hafee jira madaabaraa keenyatti dhaqannee bakka barbaannetti illee erguu hin danda'ama. Kun baay'ee salphaa waan ta'e hojii harkaa kan akka daanteelotaa kan akka uffata kanniini bakka feenetti shifeertotaan illee ergamuu danda'a ijoollee. In sodaatinaa isiniin jechuuf maatii keessan ayyaana dhufuuf bittin godhuuf in sodaatinaa haala kana egaa mataatti hin uffanne dhiifama. Maaliif mataa asumaan dhaadhee tan jira waan ta'eef mataatti uffachuu hidhachuu waan hin barbaanneefidha jechuudha. Yoon kana jedhu qibaatii yookaan waan dibadheeruufan haala kanaan wanni dheedhee odoo uffatame hedduu bareeda silaa kuni kanaadha kunuuti. Warqaammaa kan jedhamu dhugaa baay'een jaaladhe. Namni tokko jaalattan waan kana sapiraayizii na godhaasuma hedduun jaaladhe. Yoon kana jedhu immoo waa kadhachuu osoo hin taane qoosaadhaaf ijoolleen haga dhumaa dhaggeeffattan qoosaa kanallee asumaan itti fayyadamaa isin jechuufanii kanaadha fakkaata hedduu bareeda. Abbaan feetan itti fayyadamuu dandeessu bifa kana jiru. Abbumti feetan maaliif hojiin isaa hedduu kan bareedudha. Amma kan jira kan dhiiratis wajjin maachidha.
ishiin hojjisiifte egaa durbas dhiiras jettee maachiidhaan kan hojjisiifame kunooti haala kanaan kan warra dhiiratillee isiniin jechuun jaaladha egaa kana fakkaata asuma immoo ammas surrees qaba kunooti egaa surreen gaafa ba'u akkanatti baha jalaan hojjetame suufidha suufii uffanni laalaa hoo tarii mul'atu kaayigaa wanti viidiyoo kun malee suufidha suufii adii irratti xilfiidhaan hojjetame kana fakkaataa isiniin jechuun jaaladha egaa ayyaanaaf kuni marruyyuu isiniin jedha egaa kana qofa osoo hin ta'in jiru ammas kuni naxaloota isaaniiti akka argaa jirtanii kana uffata kanallee isinittan argisiisa jechuudha erguun naqina qamisoota isaaniitis uffata isaaniitis uffanni isaa kanaadha kan qamisii isinittan argisiisa qamisoonni jiru haala kanaan jechuudha egaa baay'ee bareeda ijoolleen keenya baay'een hojjisiifatanii jiru kana warroonni dhiiraan ni uffatu dubartoonni illee ijoollee isaanii wajjin maatii godhanii hojjisiisanii ni uffatu hedduu bareeda kana isiniin jedha kan itti aanu kana wajjiniin suufii qaba innis isinittan argisiisa egaa kanaadha uffanni obboleettiin teenya maatii ishiitiif hojjisiistee amma samoona kana deemuuf ka'e jechuudha egaa kunis qixqixiidhaan hojjetame akka argaa jirtan qallaas ta'e furdaas ta'e wayyaan akkatti hojjisiifamu waan qallaanii miti kuni qixqixiidhaan laastikii furdaatu gara yeroo baay'ee suuraan anaa ergamu ijoollee waan isinii ta'ellee galata galfachuun rabbitu jaalata waan namaa ta'e irratti gumgumuun rabbiillee jaalatu dhugaan isiniin jedha waan namaa ta'e waaqayyo galateeffachuun gaariidha isa xiqqaasii ta'es galateeffadhu waan qarshii keetiin illee godhattu qarshiin kun utaareetii miti kan waan tokko godhu jechuudha waan namaa ta'e irratti galateeffachuun gaariidha akka argaa jirtanii furdaarraayis qallaarraayis dheerarraayis maalirraayis wayyaa bareedu yoo ati amma furdoo taates sitti seena yoo qalloo taates laastikii qaba waan ta'eef seena ishiin laastikiin qalloo sun irruma gadi dabarti yeroo baay'ee kana hojii harkaati irratti beekuun baay'ee murteessaadha isiniin jechuufanii kana akka argaa jirtan kunis kunootidha isiniin jedha kunooti wajjiniin egaa kana fakkaata isiniin jechuun jaaladha egaa kana itti aansuudhaan immoo harmeedhaaf kan hojjisiifamee yeroo darbellee wayyaa kana hojjisiisetan nama galchee ture egaa kana haala kanaan ittiin bataskaana yookaan beeta kiristaanii deemuuf illee kan ta'u harmee kootiif adiidhaan jettee obboleettiin kuni kan naa ergame garuu laastikiin qalloo wayiiti nuti garuu laastikii furdaadha kan galchine haala kanaan isiniin jedha haala kanaan hojjenne hanga danda'ameen maamiloota koo waanuma gammachiisudha jechuudha kanan godhu yoon kana jedhu yoo ilmi namaa waan ati gammaddu godheefi miti yoo rabbiin gammachuu keessa kee guutedha waan tokko ati kan gammaddu yeroo tokko waan lafumaa ka'ee waan gaarii sii ta'e kan akka gaariitti akka laallan akka gaariitti akka ati itti jiraanne gumgummiidha si guutuu danda'a kana warroota ogummaa qaban gadi fageenya hubachuu danda'u jechuudha wanti irraa badeen jiru amma argaa jirtu uffata kana filla fiitiin waraabaa jira uffadhee tan waraabaa shaarbii isaa hidhadhee tan waraabaa akka argaa jirtan wayyaa akkamitti akka hojjetame laastikoota isaa hunda argisiisatan jira isiniin jechuun jaaladha kana wanti jiru egaa ammas irran deebi'eetu isiniin jedha warroonni jaalattan namoota biraan illee gahuu dandeessu warri itti fayyadamuu qabu itti fayyadamuu isiniin jechuun jaaladha wanti barbaaddan nu biratti ana biratti hodhaarraa eegalee hojii harkaa daanteelotarraa eegalamee geexaageexii adda addaa akkasuma immoo ijoolleen fuulduratti mana shaayii banachuu barbaaddanillee xilfiidhaan isheen akka xarapheezaa xiqqishuutitti bakka gootaniitoo buna daffisuudhaaf akka dandeessan hojjetamtee bahaa jirti warroonni mana nyaataa xiqqoo amma yeroo baay'ee mana nyaataa guddaa jennee bannee ittiin rakkan jira akka qursiititti ganama fuulii minaamina qopheessite achiin booda buna shaayii waan akkasii watti hojjetu jira amma yeroo kana amma chaachameera magaalaa gurguddootti qilxif bootan jedhe akka barandaa walitti hojjetamee wantoonni kireeffamu waan akkasiisan immoo
waan dikoreetii ta'e wayiitidha kan barbaachisu waan akkasiitti illee hoggaa barbaadan ta'e isinii qopheessuun danda'a hojii keessa fuulduraati isiniin jechuufanii inni sun keessa waan guute godhuu qabdu ani jedhee osoo hin taane abjuu keessa kee guutetu galmaasigaa abjuu godhadha abjuu qabaadha waan gootan irratti abjuu qabaadha hiriyaan keessan godheef miti ani kana raawwadheef miti ayyaantun waa tokko milkoofte ayyaantun holadhaan milkoofte hiriyaan koo holadhaan milkaa'uu dhabuu dandeessi. Kanaafuyyuu inni abjuu keessaniidha inni guddaan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan uffata bira darbee waan biraa dubbadhee waa'ee meeshaatiin wal qabateedha. Hojiidha waan wal qabate waan ta'eef kana jedhee egaa kunooti naxaloonnis akkuma isinitti argisiise kan kana wajjin deemanii egaa hedduu bareedu. Akkasuma immoo gaabiiwwan ijoolleen yeroo baay'ee abbaa gadaatiin namoota galchitaniitti gammadanii dabalata sin barbaadna jettanis jirtu. Akkasuma immoo hiriyoota keessan barbaadu biraanis gahaa kana fakkaata yaadas qabaattan wanta isin qabdan hundaa isin keessummeessuuf bilbilli kiyyaa yookaan saanduqni koomentii kiyyaa sa'a 24 banaadha nagaafachuu dandeessu. Egaa qamisi kana baasis na godhaan jiru oduu ayyaana bittin ittiin jedhe illee baay'ee tokko gaariidha ayyaanni fuuldura kana jira. Egaa kana fakkaata waan an jedhullee hin beeku akkanitti isin ibsullee hin beeku uffata badaallee hojjeseesee hin beektu uffata nama hawwatan danuu galchee jira. Filannoon obboleettii kanaa immoo adda keessattuu kanneen goldi karariidhaan gizee kamuyyuu uffachuu danda'a gizee kamuyyuu jechuudha yoo sagantaan jiru wanti amma beektu wantoonni wayyaawwan akkanaa kuni faashiniin qabu ijoollee yeroo kamuu sagantaan yoo jiraate yeroo fayyadamuu qabanidha wanta akkanaa kan faashinii carqiitu faashiniidha malee wantoonni aadaa wal qabatu kun faashinii miti. Yeroo kamuun uffata haga ammaa dirasi gizeen ija banannu qamisoota argine ammallee wanni isaa haa jijjiiramu xiqqoo haala hojii isaa haa jijjiiranii malee harki caalan akkuma jiru sanittidha kan ta'aa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu itti fayyadamaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka